Hello, Ashama Arkahune, Akaminaga jirtu, hordoftoota Jaffee Akadaamii. Nageenya kan bakka jirtu maratti sinaa kabajaa. Kun viidiyoo tiitoriyaalii kana amma dura eegalaa turre. Eegallee hangamaatti dhufaa jiru. Viidiyoon keenya kun warraan tanaas chaapters 4 entrepreneurship eegaluudhaafi namoonni miidiyaa keenya miidiyaa Jaffee Akadaamiitiif haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Mallattoo bilbilaa san gattuu godhaa akka beeksisni hundi isin bira ga'uuf. Kana jechuun kallattumaan karaa viidiyoo keenya kanarratti isin dabarsaa. Maal jedham akkuma jalqaba irratti himuudhaaf yaalee ture. Chapter 4 entrepreneurship barattoota freshmaanii yookaan namoota biizinasa barachuu barbaadaniif kan qophaa'aa jirudha. Maal jedham chapter 4 product or service development jedha. Akkaataa ittiin oomisha yookaan tajaajila kee ittiin guddisuu dandeessu. Fakkeenyaaf warshaan tokko warshaa huccuu haa ta'u, kan makiinaa haa ta'u, warshaa isaa kana oomisha huccuu oomishuu kana yookaan kan makiinaa baasuu oomishuu kana akkamitti akka sadarkaa milkaa'ina sadarkaa addunyaatti akka beekamu sadarkaa guddinaa sadarkaa maamilisaa fedhurra akka ga'u akkamitti godhuun danda'ama jechuudha. Kana chapter 4 guddinaan waan inni as keessaa haasofnu jechuudha. Maal jedham kallattumaan akkuma barreeffama diimaa irratti sirri mul'atu organizational success is dependent on customer satisfaction and delight jedha. Milkaa'inni dhaabbata tokkoo is dependent ni hirkataa jedha. Customer satisfaction gammachuu maamila isaati and delight irraa maamilli isaa sirriitti irraa gammaduu fi maamilli isaa irraa quufuu si'altee maamilli isaa yoo sirriitti irraa gammadi yoo sirriitti waan inni pirooduun irraa fudhate kanaafuu dhaabbanni kun qacelloon milkaa'ee jedhama jechuudha. Kanaafuu mata dureen kun mata duree hedduu guddaadha kana fakkaataa jechuudha. Kallattumaan bakara bal'ina isaa deemna. Introduction seensa in entrepreneur's business product or service development is amma in entrepreneur business gwennu namni business tokko eegalu waan takka nin dalagadhaa waan inni rakkadhaa jee yeroo namni eegalu product or service oomishi tokko tajaajila tokko product jechuun meeshaa harkaan tuqamuu dandeessu jechuudha. Tan yeroo bitattee harkaan fuutee mana keessatti galfachuu dandeessu product jennaan. Service ammoo tan yeroo bitate yeroo waan si kennamu akkuma maqaan isaatti himutti service jechuun wanni jechuudha tajaajila. Tajaajilli kun kami fuuteen deemtuun achumatti irraa fayyadamtee bira deemta. Service jechuun oomisha harkaan hin tuqamne jechuudha. Product jechuun oomisha harkaan tuqamee fuudhamee galamu jechuudha. Kana cimaa jechuudha. Product jechuun tangible goods jedhama. Meeshaa harkaan tuqamtu tuqamuu dandeessu. Servisiin ammoo intangible goods meeshaa harkaan tuqamuu hin dandeenye jennaan. Kanaafuu meeshaa akkana kana warshaan tokko hogguu oomishu adeemsaan kan keessa dabreeti. Warshaan tokko oomisha namichi biizinasii eegalu tokko warshaa tokko keessatti adeemsa kan keessa dabreeti oomisha oomishuu danda'a. Akkamitti oomisha tooftatamii oomisha oomishuu danda'adha wanni itti haasa'u deemu. Kana jechuudha. Kanaafuu development kana waan amma kana sadarkaa guddoo irra geessuudhaaf akka inni guddatu akka inni dagaagu gochuudhaaf the complete process adeemsi guutuun adeemsa kam of bringing fiduu a new product or service waan haaraa oomisha haaraa fiduu oomisha yookaan tajaajila haaraa in the market magaalaa keessa fiduu akka gurguratuuf warshaan tokko waan haaraa oomishee kana magaalaatti adeemsi inni itti fidu enda it is ongoing practice kan inni shaakalee godhee in which is entire business kun wooma business ni hundinuu is looking for opportunity carraa garagaraa ittiin barbaadu as a new product akka oomisha haaraatti oomishni haaraa maal jedhan
provide isii kana jedhamu inni oomishni haaraan itti magaalaa fiddisan grows guddina promise to business kan silaa biizinasni barbaadu san kan silaa warri kan silaa magaalaan barbaaddu waan magaalaan barbaaddu yeroo magaalaa dhiyeessite achi booda maal taata ati waan haaree fiddee zaati jedha waan haaree fiddee yeroo ati kara magaalaa dhiyeessitu jedha meeshaan ati kara magaalaa dhiyeessitu san allawusim nama kara magaalaa meeshaa haaree dhiyeessuuf ni hayyamtii jedha to strengths akka inni cimsatuuf akka inni jabaatuuf zeerii market position haalli inni magaalaa keessa qabu akka inni cimu isa gooti maaliif waan haaree takka oomishtee waan haaree takka fiddee magaalaa keessa fiddee magaalaa irra si ooltee namni hedduun hogguu sirraa bite ati maal taata abbaan biizinasa sanii carraan isaa maal ta'a carraa magaalaa keessa cimu market position jechuun ati fudhatama harkattuu akkasuma ati fudhatama meeshaan ta'e fudhatama harkatte jechuun maali yeroo hunda sirraa bitan jechuun ati galii guyyuu hogguu harkattu galii harkatte jechuun ati bakka silaa gahuu dandeessu san gahuu dandeesse jechuun bakka silaa namni milkaa'u gahuu san kana jechuudha. Kanaafuu adeemsi product or service development oomishaa fi tajaajila itti guddistu waan silaa oomishi tokko itti guddistu kana jedhama jechuudha. Amma yenna kana jedhama jechuudha. 4.2 the concept of product or service amma kaa yaadrimee oomishaatii fi tajaajilaa jedha. Tajaajila oomishaa fi tajaajila meeshaa harkaan tuqamtuu fi meeshaa harkaan hin tuqamne siltee meeshaa harkaan tuqamtuu fi meeshaa harkaan hin tuqamne akkuma gaarii abonne organizational success milkaa'inni dhaabbata tokko dhaabbanni waa oomishu tokko milkaa'e kan jennu is dependent on customer satisfaction milkaa'inni isaadha maal irratti hirkata jaa gammachuu maamila isaati irratti hirkataa ella delight maamilli isaa irraa quufuu maamilli ati itti gurgurtu yoo guyyaa tokko gurgurtee fi yoo irraa gammade boru dhufee sirraa bita. Kanaafuu wanni itti oomishte magaalaa irra si oolte ati illee waan sirraa barbaaddu harkattee jechuudha. Maamilli kee yoo sirraa hin gammanne maamilli kee guyyaa tokko akka tasaa sirraa bitee yoo irraa hin gammanne ganaa deebee sirraa hin bitu. Ati magaalaa dhabde. Magaalaa dhabde jechuun wanni itti oomishtu san bu'aan harkannee kasaarte kanaafuu hin milkooyne sababaa innitiin sababaa maamila kee sirraa hin gammadinitiin hin milkooyne yoo maamila kee sirraa hin gammadin yoo maamila kee sirraa gammade yoo milkooyte jechuudha. Kana gamma customer satisfaction jedha gammachuun maamila keetii gammachuun maamila keetii jechuun is achieved through maamila kee akka itti gammachuu sirraa harkatu jechuudha. Development of product oomisha keessan guddisuu service tajaajila keessan oomishaa fi meeshaan tungaa meeshaa oomishaatii fi meeshaa harkaan tuqamtuu fi meeshaa harkaan hin tuqamne jira. Meeshaa akkana meeshaa sana guddisuu guddina akkam which all have attribute kan amalli meeshaa keetii san hundinuu required barbaadamu by customer maamilaan kan barbaadamu kan ogguuti oomishaa fi oomishummaa keessan guddiste maamilli barbaadu waan maamilli barbaadu san hogguu guuttee argamte customer satisfaction maamilli kee gammade jedhama. Kanaafuu gammachuu maamila keetii akkam argatta waan maamilli keessan sirraa barbaadu yeroonii fi guuttuu amala maamilli kee sirraa barbaadu yeroo guuttuu customer satisfaction akkasii argama jedhama. Kana a success product or service oomishni tokko haa tajaajilli tokko milkaa'aadha akka jedhamu waan tokko oomishtee wanni kun gabaarra gabaarratti namni ni bitataa nama ni hawwataa kan jedhamu do not only have an attractive package design do not only have qabaachuu bichaa miti attractive package design waan silaa ashagii fakkeenyaaf yeroo waa oomishtu oomisha keessan maqaa bareeda xalayaadhaan ashaydee
xalayaadhaan cuftee maqaa bareedaa irratti katabuu bichaa miti. Akkana cimaa jiru namni tokko simintoo oomishaa jennu simintoo warshaan tokko simintoo hogguu oomishu maqaa simintoo madaabaraa simintoon keessa jirtu san bichaa maqaa bareedaa irra katabee akkuma ija namaatiif tolutti maqaa bareedaa bichaa yoo irra katabe bu'aan qabu keessa yoo fokkotaa ta'e maaliif guyyaa duraa laalee sirraa bita adda banee hogguu laale bu'aa siin qabu. Kanaafuu milkaa'inni oomishi tokko tajaajila tokko atiraaktii paakii dizaayin wanni inni ashagamuun madaabaraa inni keessa kaamu haa keestaallee inni keessa kaamu bichaan milkaa'aa isan godhuu but garuu should be also able to danda'uu irra jiraata oomishni san ka keessa jirus provide kannuu qabaa robust or strong performance akkuma maqaan simintoo gubbaarraan bareedaatti simintoon san keessallee bareedaa tokko bitii keessaniis hojiirra oolmayni isiitillee wanni tokko qabaa bareedaa oomishi tokko warqaa bareedduu shampantee keessi yoo fokkotaa ta'e guyyaa duraan immoo gurgurta garuu guyyaa kaan hin gurgurtu guyyaa kaan sirraan bitan kanaafuu hin milkooyne jechuuti. Kanaafuu maqaa bichaa irra katabdee oomishi tokko gabaaf dhiyeessuun bu'aan qabu. Wanni oomishi san dalagu illee yoo bareedaa ta'e bichaadha bu'aa qabu malee lachuu waliin qabaachuu qabu jechuudha. Maqaa bareedaa qabaate haa wanni inni ashagamu yoo waan bareedduu ta'e nama hawwata namni hawwate sirraa bitatee hogguu mana galfate wanni san yoo qacellotti waan silaa namichi san sirraa bitateef galmaan geesseef oomisha keessan maamilallee harkachuu dandeessa. Ganaa oomishni keessan siif babal'ataa jechuudha. Kana isas kanaafuu jira. Product design jedha. Product design jechuun oomishtuu wanni ati shaffantu yookaan wanni ati akka ashaggiitti keessa keessu must be practical enough jedha. Gahaa ta'uu qaba jedha for production. Waan silaa wanni san dalagameef gahaa ta'uu qaba. Akkuma reefa simintoon oomishtee maqaa bareedaa irra katabdee maqaan san akkuma maqaa saniitti simintoon sanii keessillee bareedaa ta'uu qaba. Practically enough jechuun gahaa ta'uu qaba jechuudha. Hojiidhaan oguu barsiiftu. Oomisha bitatteen fuutee oguu hojiin dhayitu akkuma maqaa san ta'uu qaba. And powerful enough humna guddoo qabaachuu qaba jedha. To provide competitive advantage. Bu'aa wal madaalchisuu bu'aa wal madaalchisuu guutuu oomishni sana akkuma maqaa isaatti hojiin seentu bu'aa argamsiisuu qaba jechuudha. The essence of product design jedha. Barbaachisummaan oomisha keessan miiqaan ashaguudha. Oomishi tokko wanni ati miiqaan ashaguuf bareechitee maaliif jedha is to satisfy customer maamila kee gammachiisuu fi oomishi tokko simintoo oomishtee madaabaraa bareedaatti guutee wanni gootuuf maamila kee gammachiisuu fi maximize the value for customer. Maximize jechuun guddisuudha jedha. The value of the customer gatii maamila keetii san as the minimum cost wajii irraa gabbuustee wajii inni sana irraa gabbuustee sadarkaa inni maamila keetii qabu hedduu guddisuudha. Simintoo faabirikaan simintoodha. Simintoo yeroo oomishu madaabaraa wanti itti godha madaabaraa bareedaa ashaga madaabaraa maamila isaa gammachiisu maqaa bareedaa qabu. Wanti kana godhuun maali? Maamilli isaa san akka amallee akaa'u gammachuun inni simintoo tanaaf qabu akka guddatu namni biraallee akka simintoo tana irra laallatee irraa bitatu wacii irraa gabbuusee akkas godha. Sadarkaa kanaanii warshaan tokko oomisha isaa gabaaf dhiyeessee irraa milkaa'uu danda'a. Maqaa bichaa miti. Maqaa bichaa yookaan diizaayina yookaan ashaggii waan
akka madaabara qabu akka waraqaatti isa uffistu bichaan bareechitee keessi of akka taateen ta'u dizaayinii yookaan wanni waan kanaan uwwistus bareedaa ta'ee wanni waan hoomishni san hogguu ati hojiirra oolchitus bu'aa gaarii fiduu qaba jechuudha. Product or service development. Amma maal kun product service development oomisha yookaan tajaajila kee adeemsa itti guddistu. Amma gaarii sanaa ta'uu inni amma adeemsa itti oomishaa fi tajaajila kee itti guddisuu dandeessu. Once ija so opportunity is selected. Tokkoffaa irratti wanni filatta. Opportunity selected jechuun carraan ni filatama. And the business model has been designed. Maqaan business sanii itti ba'a. Dalti dura opportunity jechuun maaliin dalaguu qabaa jetteeti waa filatta. Achi booda business model has been designed jechuun maqaan business waan dalaguu deemtu san footoon na kaafama. Akka wanni jechuudha waraqataan. Next step ammoo tattaantu is to develop guddisuudha jedha. Commercial version of opportunity. Carraa waan silaa oomishuu barbaadee san gabaaf dhiyeessuu san yaadda. In which some cases is a product service. Amma gaa oomishni kun tarii oomisha ta'uu danda'a. Tarii wanni ta'uu danda'a. Tajaajila meeshaa harkaan tuqamtu ta'uu danda'a. Meeshaa harkaan hin tuqamne ta'uu danda'a. Adeemsa kanaanii oomisha kee guddistaa jechuudha. One of the essential characteristics of a successful business is exemplified by its ability to continuously and rapidly develop a new or improved version of existing product that deliver values more than customer expect. One of essential character of successful business amalli hedduu barbaachisan biizinasa milkaawaa tokko ni milkaa jechuudha. Amalli isarraa hedduu barbaachisu exemplified by its ability. Fakkeenya kamiin ija? Fakkeenya its ability to continuously biizinesan yeroo dheeraaf yoo hojjechuu danda'e. Biizinesi tokko milkaa'ee kan jedhamu yoo ability to continuously yeroo dheeraaf itti fufee yoo dalaguu danda'ee fi rapidly develop new dafee saffisaan yoo guddachuu danda'e or improved version of existing product amma saffisaan oomisha qabu san yoo fooyyeessuu danda'e that deliver value more than customer expect. Amma silaa maamilli isaa isarraa eeguun olitti waan san fooyyeessee yoo maamilli isaa san biraan gahuu danda'e maal jennaan milkaa'ina biizinesi tokko jennaan. Yeroo dheeraa yoo itti fufuu danda'e maamilli isaa hojii walii galee jechuudha. Silaa itti fufuu hin danda'u yoo maamilli hojii walii hin galin. Ammallee maamilli hojii walii galee yeroo dheeraa itti fufee jechuun oomisha isaa san hajiru san ni fooyyeessa. Akka silaa magaalaan biraatitti waan hanqa kana hogguu godhee amala biizinesa milkaawaa jennaan jechuudha. Product or service is a process through which is a company. Product development. Oomisha kee tokko guddisuun is a process inni kun adeemsaa jee through which company kan kaampaaniin tokko keessa dabru adeemsa kaampaadha. Adeemsa kaampaaniin tokko oomisha isaa san sadarkaa maamilli isaa isarraa fedhuun olitti guddisee argamuu danda'u. Kanneen armaan gadii kana jechuudha. Tokkoffaa react to market signals jedha. Waan magaalaan feetu waan sana magaalaan feetuuf deebisuu akka jechuun jiru waan magaalaan guyyuu feetu information qabaatee
mallattoo magaalaa agarsiistu. Fakkeenyaaf hojii tokko magaalaan meeshaa hedduu yoo feete hedduu dhiyeessuu maamilli kee meeshaa teekinooloojii ammaatii hojii yoo deemtu oguu gartee isa wajjin deebisuu. React to market signals oguu jennu mallattoo magaalaatiif deebisaa kennu akkana jechuun maal jechuun mallattoo magaalaatiif deebisaa kennu jechuun maal jechuun haalli magaalaa yeroo sanii teekinooloojii hojii yoo deeme teekinooloojii yeroo ammaatii wajjin atis oomisha keessatti teekinooloojii haala teekinooloojii yeroo ammaatii wajjin walitti hiitee waan silaa magaalaan feetu saniif deebisaa kennuu jedhama jechuudha. Kanaafuu react to market signal jechuun waan silaa magaalaan barbaadduuf deebisaa kennuu jechuudha. Respond to changes in customer demand. Kana kunis ammas respond jechuun amma kunis deebisuu danda'u to changes in customer demand. Akkaataa fedhii maamila keetii jala jijjiiramu. Gartee maamilli kee waan inni fedhu san jala jijjiiramtee fakkeenyaaf meeshaan ta'e takka yeroo rakisite maamilli kee meeshaa rakisa sirraa fedha. Kanaafuu atis meeshaa san gadi deebistee gurguruufii qabda. Yoo kaan gisee biraa sirraa bitu haa meeshaa naqaaleessis hin jaa. Kanaafuu akkaataa maamilli kee san jala jijjiiramutti maamila keetiif deebisuu danda'u jechuudha. Kan biraa adopt new technology. Teknoolojii haaraa jechuun waan silaa oomishaniif teknoolojii ammaan tanaa yoo fidanne warshaan biraa teknoolojii haaraa waa dalaga. Ati immoo teknoolojii haaraa hin qabdu. Kanaafuu maamila kee dhabuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu teknoolojii haaraa qabaachuu qabda. Foray into new areas. Hamuun kunis ammas bakka haaraa dhaquu akkana cimaa jechuudha. Bakka namni waan akkas dalagu hin jirre bakka namni waan akkas dalagu hin jirre dhayitee yeroo dalayde bakka san sibichaa jiraa bire. Kanaafuu bakka sanitti hedduu dalagachuu ni dandeessaa bakka haaraa eeguu dhayite jechuudha. Kan biraa insure continuous growth. Warshaan oomishni keessan akka wal faana sii guddatu mirkaneessuu sirri tolchuu. Aniin kun amma tokkoffaa amma waan ganaatiin dalage. Amma lammaffaa maaliin dalaguu qabu? Jijjiiramni wali dhaabbataa ta'e dhufuu qaba jechuudha. Kana kun maali? It is a process, it is a core process jedha. Kuni adeemsa bu'uuraati. Adeemsa bu'uuraa kam? Achieving strategy objective. Tarsiimoo baafattee galmaan gahuu. Aniin kun amata lamatti hanga waan akkana argachuun qaba. Ammas kudhan booda jijjiiramuu qaba. Amata akkana waan akkana argachuun qaba jechuu. Renewal of company business model jedha. Ammallee kaampaanii keessan haaromsuu. Maquma kaampaanii keessanuu haaromsitee akka inni haala yeroo ta'e wajjin deemu danda'u godhuu. Kan biraa preventing competition. Dorgomaa nama siin dorgomu dorgomaa kee ofirraa ittisuu. Nama waan akka keetii oomishu ofirraa dhorkuu. Maaliif? From displacing akkas hin baafne akka hin baafne. From the company kee akka hin baafne jedha. From its market position. Haala kaampaaniin kee amma irra jiru kana namni akka keetii kan biraa waan akka keetii san dalagu dhufee waan ati akka oomishtu san oomishee maamila keetiif dhiyeessee maamila keessa sirraa dhiyeeffatee akka gabaa keessaas hin baafne waan akkasii illee ofirraa eegii. Waan akka kana ofirraa eegee jechuun ati guddina keessa dhaquun kee waan hafa hin qabne jechuudha. Kana preventing competition jechuun dorgomaa kee nama waan akka keetii dhiyeessu yookaan warshaa ta'es warshaa akka keetii waan akka keetii oomishu atis akka inni maamila duraan dhiyeeffanneef haala yeroo teekinooloojii amma itti jirtu sigaltee waan magaalaan fedhu waan maamila keessan fedhu akka inni gabaa kaas hin baafne taasisuu qabdaa. Waan akka kana guutaasiftee development kennuun kun
By the way, growth fi development garagara. Growth jechuun guddina jechuudha. Development jechuun ammoo dagaaguu jechuudha. Sadarkaa guddoo irra gahuu seelte sadarkaa maamilli waan hunda sirraa harkatee atilleen biizinasa keessa nama milkaa taatee sadarkaan itti argamtu development jennaan. Kanaafuu product development jechuun oomisha keessan oomishtee sadarkaa guddoo irra yeroo ni geessiftu maal jennaan product development jennaan. Kana kan biraa even so there are many models that advocate modelonni maqaan hedduun illee jiraatu jechuudha. Maqaan hedduun illee jiraatu akkam that advocate kan lallaban maal jennaan lallaba kan dubbataman what the product self generation process akkaataan itti oomishaa fi yookaan oomisha kee tokko itti burqisiistu yaada oomisha keessan sadarkaa oomisha keessan itti burqisiisuu dandeessu yookiin kan jechuun maal jechuudha product yoo service generation jechuun waan oomishuu barbaachisan yookaan tajaajila jalaa oomishtee magaalaa keessa fudhatama argattee akka nam tokkootti biizinasa keessa milkaa'uu barbaachisan yaada san itti burqisiiftu adeemsa garagaraallee haa jiraatu jedha. Adeemsi garagaraallee haa jiraatu should look like for this purpose. Ammaan adeemsi garagaraallee ni jira jedha. Adeemsi itti yaada itti waa oomishuu itti burqisiiftu. Yaada oomisha kee tokko waan akkanaa tokkoffaa waan akkanaa dalaydee lammaffaa waan akkanaa dalaguu qabdaa waan akkanaa hojjedhu achi booda wanni itti oomishtu siif guddataa siif beekamaa achi booda ni milkooytaa yaadni jiru dunyaa kanarra hedduu jira garuu nuti akka koorsii freshman koorsii akka ministeera of higher educationitti akka ministeera barnoota olaanoo barattoota waggaa tokkoffaatiif kan namanitti jira waan hanga afran kana fudhannee jedhe garuu koorsii interpreeshipii kanaaf wanni kan namu waan afran kanaa wanni afran kun maali akkaataa itti yaada namni tokko oomisha isaa san sadarkaa guddoo irra geessisuudhaaf yaada burqisiisee yaadni san waraqaa deebi'ee waraqaan dizaayina deebitee dizaayinni san hojii mirkanaa'ee hojii booda maamila horattee maamila sana irraa waa itti gurgurattee itti milkooytu adeemsa kun adeemsa hedduu jira garuu nuti akka chaaptara akka interpreeshipii freshmaanitti waa afran kana irraa dubbannaa jechuudha. Steppiin yaada biizinasa tokko itti burqisiisan hedduu jira jenna hedduu jira garuu akka koorsii freshmaanii interpreeshipiitti wanni jiru waa afran kana jechuudha. Kana tokkoffaa maal jedha tokkoffaa idea generation namni tokko biizinasa isaa eegalee sadarkaa oomisha waan tokko oomishuudhaaf dura yaada burqisiifta yaada mattee eegalta yaada burqisiifta yaadni kun maaliiti ideas for new product oomisha waan haaraa seeltee akkuma duraanuu jiru tan magaalaa keessa jirtu oomisha jettee maaltu irraa bita kanaaf tokkoffaa irratti idea generation yaada biizinasa ni burqisiiftaa jedha. Lammaffaa incubation of development yaada biizinasa kan burqisiisanii yaaduma san guddista. Akkam jettee incubation of development jechuun yaada biizinasa qabdu san dagaagsuu yaada san babal'isuu yaada bakka soorsii garagaraarraa san maal fa'aadha primary design yeroo jalqabaatti godhuu waan sana oomishuu deemtu san prototype researchii akka injiineritti godhuu wanni godhu jechuudha. Actual design haa dhugaa ta'e yeroo akkana godhe maalii itti fakkeenyaaf namni tokko mana juusii banataa jennu. Wanni barbaadinni biizinasa guddisuu
bizinasa san guddisuudhaaf tokkoffaa magaalaa sana keessa maal yoo oomisheen akaa'u bakki banaan jirtu bakki maamilli fedhu bakki yoo waan kana eegale maamila horachuu danda'u kan namni amma dura dalaguutti hin jirre sun maalii jetteeti yaada burqisiifta. Yaada waan haariyaa lammaffaan ammoo mana juusii sana dizaayina isaa kaafatta. Filatee riisarchii dura dizaayina isaa kaafattee dizaayina yeroo jalqabaa kan footoo mana juusii kana mul'isu. Filatee amma kun beekatu waa yaadaan akkana kaafatta. Sadaffaa implementation waan silaa goote sanii hojiin agarsiifta. Implementation jechuun hogguu duraa footoo mana juusii banachuu barbaadna yaannu. Footoo mana juusii sanii hogguu duraa dizaayinaan goote. Pirimeerli dizaayiniin goote. Dizaayina jechuun footoo kaasuu waan sana. Oomishni sun footoo kaastee dhiyeessuu footoo sana. Sadaffaan ammoo footoo kaafte sanii akka footoo kaafte sanitti hojiirra oolchuu waan jedhamu. Kana cimaa jechuun implementation jechuun progress adeemsa jedha from first prototype riisarchii qorannoo jalqabaa sanirraa deemuu jechuudha. Jalqaba dizaayina kaattee miti dizaayina sana hojiitti hiikuu jechuudha. From first prototype jechuun kan lammaffaa kan hogguu duraa dizaayina kaatte sana mana juusii banuu deemtaami dizaayina tolfattee akkaataa oomishuu deemtu waraqaa mana oomishuu deemtu san duratti laxxaftee yaadaan ka'a. Kanaafuu kan sadaffaa kun waan akkasitti hogguu duraa yaadaan godhatte san karaa hojii fufsiisuu deemsisuu. Ammas limited manufacturing and testing. Limited manufacturing jechuun waan silaa hamma oomishuu barbaaddus daangeessuu. Waan hanganaan oomisha. Waan akkanaatiin oomishuu deema jettee. And testing laaluu magaalaa keessa geessitee fakkeenyaaf mana juusii akkuma gaaree bannee fakkeenya keenya mana juusii jenneen mana juusii kana fuutee guyyaa tokkoo fi lama akkanumaffaa nama kannitee akka namni fedhu laaluu. Testing jechuun oomisha keessan kan oomishite akka namni fedhu laaluu osoo ittiin gurgurre akkanumatti yaadumattee akka namni fedhu akka namni sirraa bituu danda'u laaluu akkamiin laalta? Waan akkanaa fa'aa kan oomishe akkamitti tokko fa'aa oomishtee isaa fa'aa kannuu maamila kee fa'aa kannuu kannuufi akka namni fedhu laaluu. Eegas laaltee godhoo teesti godheemi teesti jechuun laaltu bakka akka namni fedhu laaluu. Yoo fete irraan deemta yoo fete yaamtee taphannata yoo fete beeksistee taphannata bakka gaafatumatti akka namni fedhu ni laalta. Eega akkasitti akka namni fedhu laaltee booda'oo afuraffaan diffuushin. Diffuushin jechuun hiruu oomishtee oomisha keessan gabaadhaaf dhiyeessuu jechuudha. Diffuushin bakka akkasii kana jedha. Hiruu kun maal jirtu waan silaa oomishte san karaa gabayaa dhiyeessita. Full production guututti oomishuu galti bakka. Market targeting gabayaa ilaalcha keessa galtee gana oomishte bakka. Akka namni fedhu garteemi ganaa ati gabayaa ilaalcha keessa galchiteeti xiyyeeffannoo ta'e gabayaa guuteeti oomishtaa jechuudha akka magaalaan feetutti. Hogguu duraa sadaffaa irratti akka magaalaan feetu laalta. Akka magaalaan uummata oomishtuun akka magaalaan feetu. Afuraffaa irratti ni oomishta akka magaalaan feetu dhiyeessitaaf. Maarkeet taargeetiin jechuun akkas jechuudha. Kana wanni hangi kun maal jennaani adeemsa warshaan tokko yookaan namni tokko oomisha yookaan tajaajila itti oomishu adeemsa silaa inni akkasii dabruu qabu maal jennaan
وأنا ما أرمان قدي خنا عينان أو أنا ما قاسم الجم product or service generation jam baka oomisha harkaan tuqamuu hin danda'u miti oomisha harkaan tuqamuu hin dandeenye adeemsitti burqisiifamu maal jedhamee beekama product or service generation jedhama jechuudha. Kana fakkeenyaaf kanarratti hogguu haasinu akkuma gaariin fakkeenya waan kanarra fudhanne namni tokko mana juusii banataa aannu manni juusii kun ammaa kana product jedhama serviisiidha. Namni mana juusii hogguu dhaqe juusii sana fudhatee deemataa nimi kanaafuu erga fudhatee deemataa achi fayyadamu yoo fedhe fudhachuu danda'a achi fayyadamu. Kanaafuu inni wanni jedhamanni oomisha jedhama. Maaliif juusii kana namichi harkaan tuquu ni danda'a. Oomisha harkaan tuqamu jedhama. Adeemsa oomishni akkanaa kun ittiin dagaagee itti guddatee sadarkaa magaalaa doominee godhee akka namni hundi mana juusii maarree abaluu san jiru godhu adeemsa kanaa sadarkaa kanarratti geenyu product or service generation jennaa jechuudha. Hongaa kanuma reefa haasofne tokkoffaan maal jedha idea generation yaada burqisiiftaa jedha. Idea for product or process yaada waan silaa oomishuu barbaadu sun maaliif yaada gwennu yaadni kun eessafarraa argama namarraa miidiyaarraa soorsii gargaraarraa nama mari'achuudhaan waan hiriyaa keetirraa yaadni biizinasa waan haarii oomishuudhaan waan akkanaa kanarraa argama. Kan biraa achi maal godha transition yeroo yaada keessanirraa karaa waan san dizaayin godhuu yeroo dabartu transition jennaan yeroo ce'umsaa jedhamte. Yeroo maaliti yeroo ce'umsaa transition jechuun yeroo ce'umsaa yaadarraa gara waan san dizaayinaan kaayuu waan san dhugaadhaan kaayuu waan silaa oomishni sun sigaltee namichi mana juusii banachuu deemu hogguu dura nama wajji mari'ata. Magaalaa sana keessa maaltu jira miidiyaa gargaaraa ilaala magaalaa keessa deemee ilaala mana biraan ilaala namni gaafata wanni inni arge hundinuu maali bakki banaan jirtu mana juusiidha. Mana juusii kana hogguun oomishe hogguun banadhee dalaguu eegale magaalaa sana keessa niin guddadhaa haja'u yaada harkate waan hanga kana maal jennaan idea generation jennaan yaada mana juusii harkate yaada mana juusii oomishuu hogguu isaa dhufe yaadni kun isaa dhufeemi transition yaada kana gara waan dhugaatti dabarsuu yeroo ce'umsaa transition keessa maaltu jira yeroo ce'umsaa keessa product proposal oomisha san waraqaan dhiyeessuu screening yaada hedduu keessaa yaada tokko fudhachuu feasibility study qo'annoo silaa taatu qo'annoo mijjootu godhuu hanga kana goote maal dabartee akkuma xiyyaan kun gadisutti dura xiyyaan maal isa dhufa idea generation irraa transition dhufa transaction irraa incubation dhaqa incubation maali mana juusii kan dalaguu barbaaddu kana dizaayina isaa kan dhugaa kaayachuu ka jalqabaa yookiin ka dhugaa actual design yookaan primarily dizaayina isaa laxxafachuu tolchite waan kana oomishuu deema akka kan namni si arguuf. Yaldee namni hagguu waraqaa dizaayina ati kaaftee waraqaa guddoon kaaftee mana dura maxxansa kana namni ilaalee ka dhufuuf magaalaa guddoo keessa waan akkasii yoo maxxanfatte malee hin ta'u. Waan sana eega guutee booda commitment amma ka xiyyaa maal deebi'a xiyyaan gad deebi'a xiyyaa ilaa deemtu xiyyaa kana ilaa commitment maali of kennuu itti cimsuu justify product oomisha keessan addaan baasuu jalatti waan silaa oomishtu sana legal consideration yoo inni hayyama seeraa fa'aa baafachuu seelte commercialization ammas hayyama daldalaa hayyama hubannoo kana baafachuu achi booda kaa xiyyaan ol deebi'a karaa isa dhaqa implementationii amma gaa legal consideration seeraan amma hayyama harkattee mire implementationii hojii amma gaa hojii deemtu kana
implementation jechuun waan tokko hojiitti hiikuu jechuudha. Progress from first prototype. Progress jechuun laal itti fufiinsa jechuudha. Itti fufiinsaan yookaan deemiinsa from first prototype. Research jalqabaa irraa ka'u prototype jechuun waan takka dalaguudhaaf research wanni maatangaa dizaayina injiinarii tokko dura dalagu akka footootti wanni na kaafatu wanni jennaan prototype jennaan. Fakkeenyaaf injiinarii tokko footoo fooqiidhaa fooqii dalaguu barbaada. Fooqii dalaguu barbaade kanaaf footoo kaafata. Footoo tolchee fida. Kun akkanattiin fooqii tan akkattiin dalaguu diimaa jee footoon taakame footoo fooqii guutuu bakka buutu fooqii sadarkaa fedhii haa taatu prototype jechuun waan akkasiiti. Kanaafuu karaa waan sala akkasii dizaayinii jalqaba haadha san irraa itti fufiinsa eegalaa. Dizaayinii duraan kaasan hojiin agarsiisuu eegala. Sanbichaa miti implementation jalatti limited manufacturing waan silaa oomishtuun daangeessuu bakka juusa bichaa oomishetti juusa bichaa oomishuu bakka mana juusa bichaa testing chimoo ta'u oomishte ta'u testing jechuun haatee magaalaa laalta kana karee fannisan gabayaa deemtee laalta. Testing jechuun manni juusii kiyya kun namni ni fedhamoo hin fedhuu gabbaastee yoo kan beeksistee yoo kan nama gaafattee waan akka namni maqaa tokko inni fedha ati yoo ni feeta jettee nama gaafattee laaluu akkanuma fa'aa ta'eef laaluu akkasii laaltee hoo achi booda commercialization gara maallaqaa deebita gara karaa magaalaa deebita. Gabayaan akkamii karaa magaalaatti dhiyeessita. Implementation jalatti akkanuma fa'aa testing gootee testing implementation jalaa akka namni oomisha keessa laalu akkanuma fa'aa nuufi testing implementation jalaa kabira commercializationidha. Commercializationiin oomisha keessan dhaqaa'u mana juusii jennu kana gara maallaqaa jijjiiruu gana juusiin gurguramu akka maallaqa bichaatti ta'u godhuu. Asirra maaltu jira market test magaalaa laaluu akka namni fedhu agarteemi magaalaa nu hangam takka feetii jettee guyyatti yoo hangam takka magaalaa tana keessatti oomisheen mana juusii kanarraa milkaa'uu danda'a. Planning production capacity development jedha. Planning production capacity development karooraan deemu qabda. Karoora dandeettii oomishna keessan itti guddachuu danda'u. Jettee oomishni kiyyoon ammaan eegalee ammaan tanatti waamu hedduun oomishu jettee akkaataa dandeettii silaa inni juusni kun see hojjetamuu danda'utti deemuu. Jettee testing karaa gabayaa dhiyeessuu. Testing si maali gabayaa dhiyeessitee gabayaa laaluu amma gaataa gabayaa laaluu tuntame dandeettii oomisha keessatti gabaa keessa laaluu tun amma dandeettii isaa hangam takka dhiibbaa fidaa. Karaadhuma kanatti karoora hunda baafattee booda diffusion jechuun addaan facaasuu jechuudha. Tamsaasuu maal tamsaasta yookaan maal addaa hirta oomisha keessan oomishtee bakka iyyutti facaasuu bakka iyyutti hiruu akka namni fedhu agarte karoora baafatte ganaa diffusionidha. Asittis achitti waa goota jechuudha. Market targeting guba oomishtummaas magaalaa ilaalcha keessa galtee oomisha qabda. Calmattee oomisha keessan magaalaan geessitu jechuudha. Magaalaa ilaalcha keessa galchitee oomisha qabdaa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha waan hanga kana wanni kun maal jedhama akkaataa namni tokko oomisha yookaan tajaajila isaa yaada burqisuu irraa kaasee hanga magaalaa harka ta'e itti milkaa'uu itti danda'u maal jennaan product or service generation process jennaan. Adeemsa oomisha yookaan tajaajila namni tokko yookaan warshaan tokko itti oomishee sadarkaa milkaa'inaa irratti gahuu danda'u waan hanga kanaa jechuudha.